har'as deebine egaa akkuma argaa jirtan egaa dhiheenya torbaan kana artistii Ibroo Ibsaa sooshaal miidiyaa girgireessaa jirudha. Akkuma suuraa agartan har'aanis isarraa dubbachuudhaaf dhufe. Gaggabaabseetiin dubbadha dura dursoo wanti irraa dubbachuu barbaadu. Artistii Ibroo Ibsaa dhugaa wanti ati itti dadhabde saba keetii itti dadhabdee aadaa bareedduu tokkummaa ilmaan sikkoo mandoo calaqqisiisuudhaaf ati hojjettee uummata Oromoo bal'aa bira sii gahee fudhatama argatee haala kanaan deemuu isaa nutis itti gammannee jirra. Atis gaa congratulations hin jenna. Sirbi kun sirbaa siyaasarraa walabaati, sirbaa aadaati. Akkuma beekamu jechuudha. Baga gammaddee haaluma kanatti fufis hin jenna. Qaama siyaasaa kamurraa walaba taatee artistii uummataa taatee waan kana caalaa uummata fayyadu akka kana boodas hojjettu abdii guddaa sirraa qabna jechuudha. Itti aansuudhaan waa argaa jirra. Sirba kanatti fayyadamanii mootummaanis faarsitee bultoota isaanii ergeetiin ajandaa uumuudhaaf tokkummaa ilmaan sikkoo mandoo akka diigamuuf ilmaanuma sikkoo mandoo jidduutti wal dhabdeen akka uumamtuufi kun achi harkisaa kun akka achi harkisuuf irratti hojjechaa jiran. Erga gartee qondaalaan bilchiginnaa guddaanii Warqinee Gabayyoo sheer godhe irraa jalqabee maaliif sheer godhe kan jedhu gaafii nu keessatti uume. Ergasii booda ammoo hawaasa keessa wanni jiru maalidha? Sababa inni sheer godhe irraa kan ka'e qoqqoodamiinsi wahii ajandaa uumuudhaa fi bilchiginnaan faarsee bultoota erganii akka yaalii gochaa jiran irratti hojjechaa jiran argaa jirra jechuudha. Nuti hawaasa keenyaaf uummata Oromoo bal'aaf wanni dhaamu yaadni an qabu akka dhaamsatti illee akka yaadatti illee bilchiginnaan umrii dheereffachuudhaaf waanuma dhufe kamuu ajandeessitee itti akka faayidaa siyaasaa isaaniitiif akka oolutti ajandaa gootee torbaan tokkoof yoo ajandaa sun irratti hojjetame barbaaddi. Kana gochuudhaaf ammoo gara raayyaa miidiyaatiin sooshaal miidiyaa irratti warra agartee ajandaa bocan qabsoo amma jaawar geggeessaa jiru kana akka uummanni atteeshinan goone yaada uummataa kana faffacaasuudhaaf warra agartee ajandaa bocu raayyaa miidiyaa irratti akka malee irratti gadi fageenyaan dalagaa jirti jechuudha. Kanarraa kan ka'e Warqinee Gabayyoo sirba aadaa kana sheer godhee siyaasaaf itti fayyadamuudhaaf moo maal kan jedhu hedduu yaadaa turre. Akka keessaa dhageenyutti wanti kun ajandaadhaaf sheer godhee akka isaanii tolutti torbaanuma tokkolleef taatu sirbi kun yoo ajandaa ta'e uummata Oromoo jidduutti qoqqoodamiinsa kan uumu taate isaaniif gaariidha waan ta'eef waan kana godhan kan jedhu isaanuma keessaa odeeffannoo dhagahaa jirra jechuudha. Ijoolleen teenya tan sooshaal miidiyaa irra jirtan sirba aadaa kana kan siyaasarraa walaba ta'e akka gara agartee siyaasatti qaamni kamuu geessee maxxansee ittiin fayyadamne dura dhaabbachuu danda'uu qabna. Sirbi kun sirba agartee akka aadaa baaletti garuu akka lafa sikkoo mandoo waliigalatti calaqqee achi keessatti kan calaqqisiisu jechuudha. Kan ibsu aadaa sikkoo mandoo tokkummaa sikkoo mandoo akka jabaatuuf walumaa gala irratti aadaa irratti kan hundaa'e malee sirba siyaasarraa walabaati. Ibroonis takkaa isaa agartee bilchiginnaa faarsuun garree isaa siyaasa dhaaba kamuu maxxanee dhaaba faarsu waan garre. Artistii Oromooti akka artistii Oromoo tokkotti waan calaqqee uummataa nama hojjechaa ture. Ardhas wallee isarraa kan hubanne kanumaa jechuudha. Kanaafi bilchiginnaa yeroo ammaa kanatti sirba kanaa akka inumaayyuu ilmaan sikkoo mandoo keessa qoqqoodamiinsi uumamuuf Baale Arsii jedhanii akka wanti akkanaa uumamuu fi yaalii akka gochaa jiran argaa jirra jechuudha. Ijoolleen teenya tagama tiktaakiin jirtu tan agartee feesbuuk sooshaal miidiyaa garaa gararra jirtan warri yuutuubaroonni illee dabalate waan kana ija
xiinxalaatiin ija siyaasatiin laaltanii sirba aadaa kana daldala siyaasaa isaaniitiif akka oolutti itti fayyadamuudhaaf bilisiginnaan yaalii akka gochaa jirtu hubattanii namni kamuu sirba kanarratti waa'ee qoqqoodamiinsaa asii fi achi harkisuu akka hin taane akka hin goone namoota dubbatanis akka dubbii harka fashaleessitanii sirbi kun akka vaayiral ta'uuf irratti hojjechuu malee akka gartee nama kam siyaasaaf oolutti waan ummata Oromoo addaan qoqqoodaa akka irraa uf qusannu isiniin jedha laal kabaja waliin. Akkam jettan. Kanaaf walumaa galatti sirbi gaariidha sirba aadaati. Kana keessa ammoo qaama gartee akka siyaasaa isaaniitiif tolutti itti fayyadamuu barbaadutu jira waan ta'eef waan kan ija banannee haalaallu gara tokkummatti namoota qoqqooduu fi ummata kan hawaasa kan addaan qoqqooduudhaaf sirba kanarratti waa ajandeessee dubbachuu barbaadu kamuu dura dhaabbachuu qabnaa isiniin jedha. Tokkummaan keenya itti haa fufu. Tokkummaan keenya humna. Oromiyaan ni bilisoomti.